Waaqayyoon karaa addaa gaarii goonee galateeffannaa. Akkuma amma jalqaba irratti dubbatame ganama kanaa fi galgala kan waliin ilaallu mata dureen isaa jaalala kan jedhu jaalala irratti kan xiyyeeffate mata duree waa'ee jaalalaati. Waa'ee jaalalaa kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo baay'eedhaa fi mata duree jaalalaa waa'ee jaalalaa inuma dubbatama, inuma irratti haasa'ama. Garuu macaafni qulqulluun akkaataa inni itti ibsuu fi akkaataa itti Waaqayyo waa'ee jaalalaa macaafa qulqulluu keessatti ibsee fi akkaataan hubannaa namootaa garuu akkaataan hubannaa keenyaa garuu kan garaagara ta'edhamee macaafni qulqulluun waa'ee jaalalaa akkamitti nutti hima? Jaalalumti dhugaan immoo eessaa argama? Kan jedhu mee gara macaafa qulqulluu yommuu dhannu waa'ee kana gooftaan akka nu barsiisuuf hafuura isaatiin akka nuuf ibsuu fi garaa keenyatti kadhachaa waliin haa qorannu. Macaafa qulqulluu keessa yommuu dhannu waa'ee jaalalaa irratti akkas jedha. Ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 4:8 irratti maal jedha? Waaqayyo jaalalaa jedha achirratti. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin Waaqayyoon hin beeknedha. Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo jaalalaa jedha. Inni jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin immoo maal hin goonedha? Waaqayyoon hin beeknee jedha. Amma Waaqayyo jaalala. Waaqayyo ofuma isaatii jaalala. Waaqayyo namni nan beeka jedhu akka waaqni jaalala ta'e jaalala waaqni namaaf qabu kana kan of keessaa hin qabaanne ofumaati malee Waaqayyoon hin beeku. Kanaaf maa inni jaalala nu keessaa illee balleesse? Jaalala waaqni jaalala erga ta'e jaalallee maaltu nu keessaa balleesse kan jedhu ilaaluun keenya nafu. Kanaaf amma namni waaqa dhugaatti sirriitti beeku akka waaqni jaalala ta'e jaalala waaqaaf keessaa qabaachuu qaba. Lakkoofsa irratti yommuu ol deebinee dubbisnu maal jedha? Michoota koodha. Jaalalli kan Waaqayyoo waan ta'eef kottaa waliin jaallanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis in beeka. Jaalalli kan eenyutidha? Kan Waaqayyoodha. Kan Waaqayyoodha. Kanaaf immoo maal gochuu qabna? Wal jaallachuu qabna. Namni jaallatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis in beeka jedha. Macaafni qulqulluun waaqni jaalala akka ta'e jaalalli kan Waaqayyoo akka ta'e nutti hima. Akkasitti nutti hima. Boqonnaa 4:16 irratti akka jedha ergaa Yohaannis irraa. Nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerras. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatus Waaqayyo keessa hin jiraata, Waaqayyo isa keessa hin jiraata. Tuqaa guddaani Waaqayyo jaalaladha. Jaalala waaqni sanyii namaaf qabu, jaalala waaqni qabu kana namni of keessaa yoo qabaate qofa Waaqayyo isa keessa jiraachuu danda'a, innillee Waaqa keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf amma Waaqayyoomtillee nu keessa jiraachuudhaaf, nullee Waaqayyoon keessa jiraachuudhaaf dirqama maal ta'uu qabna? Jaalala of keessaa qabaachuu qabna. Sababni isaa Waaqayyo jaalala waan ta'eef. Waaqayyo jaalala waan ta'eef. Kanaaf iyyuu Waaqayyo jaalala erga ta'e jaalalli isaa jaalala akkamiiti? Jaalala akkamiiti? Nummoo jaalala akkamii qabaachuu dandeenya? Qabna. Jaalala akkamii qabaachuu qabna? Jaalalli dhugaanii Waaqayyo irraa madda. Jaalalli dhugaan Waaqayyo irraa madda. Kan Waaqayyo irraa derive ta'a. Sababni isaa jaalala dhugaan isaa harka waan jiruuf kan isaa waan ta'eef inni jaalala waan ta'eef namni tokko jaalala dhugaa qaba jechuudhaaf kan waaqarraa koppii yookiin achirraa galagaluu danda'uu qaba jaalalli namaa. Kan kanaan alaa jaalala miti. Haa ta'u mee gara sanaatti utuu hin darbini gara kan keenyaatti jaalala Waaqayyo nuuf qabaate utuu hin darbin. Waaqayyo akkamitti ilma isaa jaallata yookiin immoo jaalala akkamii ilma isaatiif qaba? Jaalala Waaqayyo abbaan ilma isaaf qabu ilaallee jaalala Kiristoos Yesuus ilmi isaa immoo abbaadhaaf qabu, jaalala abbaan nuuf qabu, ilmi nuuf qabu. Jaalalli isaan kana gidduu jiru walqixa moo jaalala abbaan ilmaaf qabu kan inni nuuf qabu wajjin walqixa moo garaagara?
kan jedhu ilaalle gara sana utuu hin gahin fuuldura garuu abbaan jaalala kamii ilma isaatiif qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:35 irratti akkeedha. Abbaan ilma isaan jaallataadha. Abbaan ilma isaan jaallata. Waan hundumaas maal godheera? Harka isaatti kenneera. Abbaan ilma isaan jaallata. Tole, Waaqayyo abbaan ilma isaa in jaallata. Wangeela Maatewos boqonnaa 3:17 irrattis kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koo isatti raawwatama jedhee Waaqarraan dubbate. Waaqayyo abbaan ilma isaatiif maal jedhee? Kun ilma koo, inni kun ilma koo isa jaallatamaadha jedhee waa'ee ilma isaa dubbate. Kanaaf iyyuu Waaqayyo abbaan ilma isaa in jaallata. Waaqayyo abbaan ilma isaa in jaallata. Kanaaf waa hundumaa harka ilma isaatti maal godhe? Kenne. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 irrattis utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffise. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee kun ilma koo isa an jaalladhu, gammachuun koo isatti raawwatama, isa dhaga'aa jedheedha. Ilma koo isa an jaalladhu. Abbaatu ilma isaatiif akkas jedhaadha. Ilma koo isa an jaalladhu. Kanaaf Waaqayyo abbaan ilma isaa in jaallata. Abbaan ilma isaa in jaallata. Tole, Phexros immoo akkamitti ibse? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe lammaffaa Phexros boqonnaa 1:16 irratti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humni isaa deebi'ee dhufuun isaas isin biratti akka beekamu yommuu goone nuyi surraa guddina isaa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buune mitiidha. Lakkoofsa 17 takkeedha. Inni Waaqayyo biraa ulfinaaf guddina yommuu fudhate sagaleen kun ilma koo isaan jaalladhu, isa gammachuun koo itti raawwatamuudha jedhu isa guddicha surra qabeessa sana biraa dhufeeraaf. Ilma koo isa ani jaalladhu. Waaqayyo abbaan ilma isaatiin akkas jedhe. Kun ilma koo isaan jaalladhu, isa gammachuun koo itti raawwatamuudha jedhee abbaan waa ilma isaa dubbate. Kanaaf Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoos maal godha? In jaallata. Wangeela Maatewos boqonnaa 1:8 irratti immoo akkas jedha. Innis ilaa hojjetaa koo isaan fo'adhe, isa jaallatamaa kan kootii, isa lubbuun koo itti gammade, hafuura koo isa nan bulchaa, inni saba hundumaaf firdii qajeelaa labsa. Waaqayyo abbaatu ammas akkas jedhe. Isa ani fo'adhe, isa jaallatamaa kan kootii. Dubbiin kun karaa raajii Isaayyaasiin macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 42:1 kaanee yommuu dubbifnu utuu Kiristoos dhufee dhalateen dubbii raajametu irra deebi'amee dhufee dubbatame. Maal jedhee? Hojjetaa koo isaan fo'adhe isa jaallatamaa kan kootii jedhe. Abbaan ilma isaan jaallata. Isa lubbuun kootti gammade hafuura koo isarra nan bulchaa. Hafuura koo isarra nan bulchaa. Waaqayyo abbaan hafuura isaa ilma isaaf maal godheenne karaan dura kenne. Arras akkasuma jenna. Kanaaf iyyuu Waaqayyo abbaan ilma isaa in jaallata. Baay'ee gaariidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 3:22 irratti hafuurri qulqulluun bifa ugeetiin mul'atee irra bu'e. Sagaleenis Waaqarraa dubbatee ati ilma koo isa jaallatamaadha, gammachuun koos sitti in raawwatama jedhedha. Ammas Waaqayyo abbaan ilma isaatiin ati ilma koo isa jaallatamaadha, gammachuun koos sitti in raawwatama jedhe. Kana keessatti maal argaa jirra? Waaqayyo abbaa ilma isaa akka jaallatu argaa jirra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:3 irratti abbaan ilma in jaallata, ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti argisiisa. Isin akka dinqifattaniif inni hojii kanarra caaluyyuu isatti argisiisuuf jedha. Abbaan ilma in jaallata. Waaqayyo abbaan ilma in jaallata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:7 irratti lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waan kennuuf, lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee waan kennuuf abbaan kun jaallata jedhe Kiristoos Yesuus. Kanaaf amma Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin in jaallata. Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin in jaallata. Jalqabarraa akkuma dubbachuuf yaale jaalala Waaqayyo abbaan ilma isaaf qabu, ilmi isaa abbaa isaaf qabu, abbaan nuuf qabu, ilmi nuuf qabu. Isa kana yoo adda baafnee ilaalle addumaan jaalala Waaqayyo abbaan ilma isaaf qabuu fi
Abbaan nuuf qabuuf Kiristoos nuuf qabu yoo adda baafnee hubanne qofa hiikaan jaalalaa hin dhugaan nuuf galuu danda'a. Mee itti dhufna amma gara jaalala Kiristoos ilmi Waaqayyoo abbaa isaatiif qabuutti dabarra. Waaqayyoo abbaan ilma isaa hin jaallataa jenneerra macaafa qulqulluurraa akka itti hubannee dhufneerra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:31 irratti garuu ani abbaa jaallachuu koo akka abboommii abbaan anaaf kenneettis hojjechuu koo biyyi lafaa haa beeku. Kaa egaa itti adeemnaa jedhe Kiristoos Yesuus. Ani eenyuun jaallachuu koodhe abbaa jaallachuu koodhe. Akka jechuun sila maal jenni Waaqayyo abbaan ilma isaa hin jaallata. Kiristoos ilmi Waaqayyoos abbaa isaa hin jaallata jechuudha. Tole. Achuma boqonnaa 15 irratti akkuma abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Jaalala isaattis qabamee jiraadhu. Jaalala abbaa isaatiif qabutti, jaalala abbaan isaaf qabutti Kiristoos akkuma kana akka qabamee jiraatu isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Kanaaf Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo abbaa isaa hin jaallata, abbaan ilma isaa hin jaallata. Kanaaf iyyuu amma jaalalli abbaan dhala namaatiif qabu kan akkamiidha? Kan akkamiidha? Kan Waaqayyoo abbaan dhala namaatiif qabu. Kan inni ilma isaatiif qabu wajjin tokko moo garaagara? Akkuma ilma isaa jaallatu nuunis nu jaallata moo ilma isaa ol guddisee jaallatee nuun immoo gadi buusee jaallata? Tole. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti akkas jedha. Waaqayyoo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Amma Waaqayyo inni amma ilma isaa tokkicha kennuufitti biyya lafaa jaallate kun inni eenyudha? Inni eenyudha? Gaaraatti akkuma ilaalle Waaqayyo abbaan ilma isaa hin jaallata. Ilmi isaa Kiristoosis abbaa isaa hin jaallata jenneerra. Inni amma ilma isaa kennuufitti biyya lafaa jaallate kun eenyudha inni? Dubbii kana utuu dubbiin kun qajeeltoti namaaf galee hiikkaan jaalalaa dhugaa namaaf gala. Yeroo baay'ee gaaffiin namoota gaafachuu jaalladhu ammallee warroota kallattii garaagaraatiin sagantaa kana hordofaa jirtanii fi akkasumatti isin gaafadhaa deebii isaa ofii keessanii fi deebifachuu yaala. Innis maalidha? Yeroo baay'ee takka yeroon waldaatti barsiisaa tures gaafadheen ture waldaama keessatti namoota dhuunfaas tokko tokkoon gaggaafadheera. Fakkeenyaaf nama tokkotu waa balleesse. Nama tokkotu badii wayii balleessee naanitu fuula seeraatti geessan. Fuula seeraa deemee akka seerri jedhutti du'i itti faradame. Akka du'uuf itti faradame. Keessumaa warra daa'ima tokko yookiin dhala tokko qofaa qaban isaan kanaaf hin gaaffii kana dhiyeessan irra jireessa. Nama dhala tokko qofaa qabu. Namni dhala isaa wal caalchisee hin jaallata jedhee yaadu'an. Waluma qixa jaallata. Garuu keessumaa warra dhala tokko qaban qofaaf gaaffiin kun baay'ee itti yaadamu. Mee namni tokko fuula seeraa duratti du'i yoo itti faradame lakki ati hin duutu qooda kee ilmi koo yookiin intalli koo bakka kee haaduu yookiin haaduutu jettanii dabarsanii qooda namaa illaattu qooda nama du'i itti faradame kanaa dabarsanii illaattu jedheen gaafadhan ture. Warri kaan na lolanii warri kaan wanta akkas jedhamu hin jiru. Waan akkasii akkamitti akkas jettaadhan. Warri kaan immoo lakki wanta akkasii hin danda'amu. Akkas jechuun daa'ima koo caalaa yookiin dhala koo caalaa nama sana hin jaalladha jechuudha jedhanii deebinaa kennu turan. Isinuu amma utuu isin ta'e akkam gootu kan jedhu isinii fanniisa. Amma Waaqayyo ilma tokkicha qaba. Ilma tokkicha qaba. Ilma tokkicha qaba. Sanyii badee sanyii cubbuutti kufee sababii cubbuutiif du'itti murame du'i bara baraa isa eeggatu oolchuudhaaf Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha kenne. Wal bira qabnee ilaalaa deemna. Akkaataa har'a waldaan kiristaanaatti amanaa jirtu wajjin wal bira qabnee ilaalaa deemna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo kan tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Eenyu inni jaallate kun? Inni jaallate kun eenyudha? Inni ilma isaa kenne kun eenyudha? Baay'ee gaariidha.
Akka fakkeenyaa fi akka barumsaa sadan tokkummaa waldaan kiristaanaa amantutti sadan tokkummaan gareedha. Garee qaamota sadaniidha. Qaamota sadantu waliin mari'atanii karoora fayyinaa hundeessanii karoora fayyinaa bu'uuressanii warra walii wajjin jiraatanii waaqota sadan walii wajjin jiraatan yookiin qaama sadan walii wajjin jiraatan keessaatu waliin mari'atanii naannitu inni tokko dhaqee dabarseen sanyii kufe kanaaf of kenna jedhee dabarsee of kennee jedhanii akka itti amanuu akka itti barsiisu. Inni immoo waaqa ilmaa jedhamaa jedhan. Macaafni qulqulluun garuu maal jedha? Waaqayyo akka itti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Amma gaaraatti ilaalleerra. Waaqayyo abbaan ilma isaan jaallataa jenneerra. Ilma isaa jaallatu kanatu dabarsee akka kenne macaafni qulqulluun itti himaa jira. Amma yoo tokkummaa qaamota sadaniitu waliin mari'atee kenne yoo ta'e eenyutu eenyuuf abbaadha, eenyutu eenyuuf ilma, eenyutu ergee, eenyutu immoo ergame. Sadaniyyuu bara baraan waliin jiraatu yoo ta'e, sadaniyyuu waan hundumaa wal qixa yoo ta'e, waan hundumaa wal qixa jechuun waan hundumaan umuriidhaan illee wal qixa ta'uu danda'u, abbaaf ilma wanti jedhamu hin jiru. Sadan isaaniiyyuu waaqa, sadan isaaniiyyuu waaqadha. Walumaan bara baraan jiraatu, waan hundumaan walumaan wal qixadha. Walitti wanti isaan buusu hin jiru. Abbaaf ilma wanti jedhamu, dhalaa fi abbaa wanti jedhamu jaalala abbaan ilma isaaf qabullee wanti agarsiisu achi gidduu hin jiru. Kanaaf iyyuu qaama sadii keessaa abbummaa fi ilmummaa kan hin qabne akkasumatti moggaasa maqaa kan fudhatan keessaa yoo tokko dhaqee dabarsee of nan kenna jedhee jaalala ammam agarsiisa kun. Kanaaf karaa ittiin seexanni jaalala dhugaa waldaa kiristaanaa keessaa balleesse tokko waa'ee waaqummaa iddoodhaa dhabamsiisuudhaanidha. Akka sadan tokkummaattis waa'een jaalalaa kun kompleksi. Keessumaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:16 kan jiru kuni baay'ee hiika dhabaadha, xaxamaadha. Namaan galu amma Waaqayyo kee tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate jechuun hiika dhabaadha, hiika hin qabu. Kun immoo satti kan amanuu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Kanaaf iyyuu akka barumsa sadan tokkummaatti Waaqayyo abbaan ilma isaa kennee kan jedhu jaalala amma ilma isaa kennuufitti nu jaallatee kan jedhu hiika dhaba. Jaalalli dhugaan hiika dhaba. Barumsa waa'ee waaqummaa waldaan kiristaanaatti amanaa jirtu dhimma sadan tokkummaa irratti tokko. Karaa kan biraa qaamoo tokko qofa Waaqayyo abbaan Yesuusuma Kiristoosidha. Ilmis isumadha. Hafuurri qulqulluunis isumadha. Isumatu dhiyeenya kana nama tokko wajjin haasofna ture. Paasterii tokko wajjin haasofna ture. Waa'ee sadan tokkummaa utuu anatti himu qaamoo tokkotu jira jedhe. Qaamoo tokkotu bifa sadii of mul'isaa jedhan. Bara kakuu keessa abbaa ta'ee ture. Deebi'ee immoo ilma ta'ee dhufee dhalate. Har'a immoo hafuura qulqulluudhaantu nu keessa buufata. Al tokko abbaadha, al tokko ilma, al tokko hafuura qulqulluudha jira inaa ibsanii. Warra akka itti amananiifis waldaan kiristaanaa akka itti amanan waan jiraniif warra akkasitti amananiifis qaamoo tokko qofa waan ta'eef abbaaf ilma wanti jedhamu hin jiru. Jaalala abbaan ilma isaa kennee wanti jedhu iddoo dhaabada. Abbaan ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kan jedhu jaalala abbaan ilma isaatiif qabu amma ilma isaa tokkicha ofitti adda baasee dabarsee ofii qofaa hafee waaqummaa keessatti ofii qofaa hafee qaama isaa kan ta'e ilma isaa dhala isaa tokkicha kan ta'e dabarsee kennee jaalala dhugaa kan agarsiisu hiika dhabaa. Jaalalli dhugaan akkasii fudhatama hin qabu. Akka barumsa waa'ee waaqummaa waldaan kiristaanaa irratti amanaa jirtutti. Kanaaf har'a maaliif namni akka argee wal ajjeesa, akka argee wal miidha? Sababni isaa jaalala dhugaatu onnee isaa keessa hin jiru, sammuu isaa keessa hin jiru, ofiiyyuu jaalala sobaarra waan dhaabbatee jiruuf. Uumaa isaa waan wallaaleef, isa jaallate, uumaan isaa jaalala akka ta'e waan wallaaleef. Akkasumatti Waaqayyo jaalala jedha malee jaalalli isaa akkamitti akka mul'ate waan hin beekneef, inni isa jaallate eenyu akka ta'e waan hin beekneefitu namni akkuma argee wal miidha. Kanaaf iyyuu eessaa ka'ee waldaa kiristaanaa keessatti bade jechuudha. Akka kiristaanotaatti waldaa kiristaanotaa keessatti bade. Kanaaf iyyuu amma
dhala namaatiif Waaqayyo abbaan jaalala akkamii qaba? Jaalala ilma isaa isatti adda baasee tokkichadha. Macaan qulqulluun akkas jedha. Tokkicha ilma isaa amma kennuufitti jedha. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa amma kennuufitti jedha. Biyya lafaa jaallate. Amma kana jaallate. Tole. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:9 irratti akkas jedha. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoon gidduutti mul'ate. Akka nuyi maal taanuuf? Akka nuyi isaan jireenya argannuuf. Waaqayyo akka itti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Isatti kan amanu jireenya biraa qabaatu malee akka hin banneef. Amma yoo ilma isaa kanatti amanne jireenya bara baraa qabna. Jireenya bara baraa qabna. Jireenya bara baraa argachuuf garuu jaalala inni nu jaallate beekuun dirqamadha. Yoo jaalala inni nu jaallate beekni duwwaa, hubanni duwwaa, yoo nuuf gale duwwaatu jaalala sana of keessaa qabaachuu dandeenya waan ta'eef. Mee lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne. Inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kanaa jedhe Yohaannis. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne, inni garuu nu jaallate. Sababa nu jaallateef ilma isaa cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Bakka abbaatu ilma isaa nuuf kenne. Abbaatu ilma isaa nuuf kenne malee Waaqa sadii keessaa giruuppii qaamota sadanii keessaa tokko of kennee dhufe miti. Giruuppii qaamota sadanii keessaa tokko dhufe yoo ta'e warra kaanitti warra lamaanii hafanitti wanti dhaga'amu hin jiru. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo jaalala ilma isaa akkuma jaallatu nunillee waan nu jaallatuuf amma ilma isaa ofitti adda baasee nuuf kennitu nu jaallate. Akkuma ilma isaa jaallatutti ija ilma isaatti hin ilaaluun ilma isaa akkuma jaallatutti jaalala ilma isaatiif qabuun nu jaallate. Macaafa qulqulluu akkas jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:26 irratti. Maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera. Jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf. Amma maal jedha asirratti? Jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf. Jaalalli inni ilma isaa ittiin jaallate nu keessa akka jiraatuuf. Anis isaan keessa akka hin jiraadhuuf ammas akka beekamu nan godha jedhee. Akka jechuun Waaqayyo abbaan jaalala ilma isaa ittiin jaallateen nunis maal godhe? Nu jaallate. Sababa kanaafitu nullee akka ilma isaatiitti ilaalamuu dandeenya. Mee tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 irratti akkas jedha. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaalaa. Yeroo baay'ee waa tokkotu jira. Heertuun kuni tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:1 kuni Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 kana hiika. Walii hiika. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 kan jiru Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufittidha. Eenyu inni ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate? Waaqayyo inni biyya lafaa tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun eenyudha? Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:1 irratti eenyudha? Abbaadha. Abbaadha. Waaqayyo abbaatu ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kanaafuu jaalala keessatti tokkummaa qaamota sadii nagarru waaqa sadiitu biyya lafaa jaallate. Amma akka barumsa tokkummaatti jechi Waaqayyo jedhu waaqumti waaqa jedhamuudhaaf Waaqayyo jedhamuudhaaf qaama sadii ta'uu qaba. Qaama sadiitu waliin waaqa jedhama malee yoo qaama sadiin ala ta'e waaqa jedhamuu hin danda'u akka barumsa tokkummaatti. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaa jaallate jechuun qaama sadiitu waliin biyya lafaa jaallate. Tokkummaa qaamota sadaniitu yookiin waaqa sadiitu waliin ta'anii biyya lafaa kana jaallatan. Macaan qulqulluun garuu abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee hin waamamna. Amma Waaqayyo abbaan ilma isaan jaallataa jenneerraa. Jaalaluma ilma isaa jaallatuun immoo nu jaallata. Jaalala kanaan immoo maal jedhamnedha? Ijoollee Waaqayyoo jedhamnedha. Jaalala ilma isaa jaallatu nun jaallatu yoo ta'e ijoollee Waaqayyoo jedhamuu hin dandeenyu nuti. Sababni isaa jaalala ilma isaa jaallatuun
guutummaa sanaan yoo nu jaallate qofatu ilmaan waaqayyoo jedhamuu dandeenya. Wal caalchisee nu jaallate taanaan ilmaan waaqayyoo ta'uu hin dandeenyu. Eeshi jaalala kanaan nu ijoollee waaqayyoo jedhamnee waamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo waaqayyoo waan hin beekneef nu hin beeku. Kanaaf jaalala guddaa hattamii jaalala ilma isaa isatti adda baasee dabarsee nuuf kennudha. Waaqayyo abbaan jaalala akkasii nu jaallate. Amma ilma isaa ofitti adda baasee du'atti dabarsee kennuutti. Kiristoos Yesuusoo jaalala akkamii nu jaallate? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala akkamii nu jaallate? Waaqayyo abbaan akkuma ilma isaa jaallatutti nu jaallata jenneerra. Kiristoos Yesuus immoo akkamitti nu jaallate? Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:13 irratti akkas jedha. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Jaalalli inni guddaan maalidha? Firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuudha. Okay. Kiristoos Yesuus amma jireenya isaa nuuf jiree dabarsee kennutti nu jaallachuu namni jechuudha jechuun. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:9 irratti maal jedha? Abbaan akkana jaallate anis akkasumas isin jaalladheera. Jaalala kootti qabamaa jiraadhaadha. Ajaa'iba dhugaadha. Abbaan akkana jaallate anis akkasumas isin jaalladhe. Amma Waaqayyo abbaan akkuma ilma isaa jaallate ilmi isaas nu jaallate. Jaalala kootti maal godhaa? Qabamaatii jiraadhaa. Kiristoos Yesuus jaalala abbaan isa jaallatuun nu jaallatee jechuudha. Akka jechuun abbaan isaa nu jaallatuuf ilma isaa nuuf kenne ergaa akka abbaan isaa ilma isaa jaallatutti Kiristoos nu jaallate Kiristoos immoo ofuma isaa nuuf kenne. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf ta'a. Dubbiin cimaan asirrattidha. Jaalalli dhugaan kanaan beekama. Waaqayyo abbaan ilma isaa ofitti adda baasee dabarsee kenna. Akkuma sila gaaffii tokko nama hundumaaf dhiyeessee darbe. Namni tokko du'uurraa dhalli koo haa du'uu jedhee namni kennu hin jiru. Yoo dhuguma yaadaaf ta'eefi fala kan biraallee falaaf malee akka inni ooluu danda'utti nama sanaaf waa fala malee ati du'uurraa daa'imni kan koo haduu yookiin haduutu jedhamee dabarsee kennu hin jiru. Jaalli Waaqayyo abbaa sammuu namaan ol. Kan Kiristoos illee amma lubbuu isaa dabarsee kennuutti. Lubbuu isaa nuuf jedhee dabarsee kenne. Kanaaf lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf ta'a. Har'a utuu jaalalli Waaqaa nu keessa jiraate nullee amma lubbuu keenya dabarsinee obbolootaaf kennuutti jaallanna walillee jaallanna. Kanaaf amma jaalala akkamiitu keessa keenya jira? Jaalalli nu qabnu walii keenyaaf akkam? Furmaata addunyaa kanaa kan ta'uu danda'u. Biyyuma lafaa irratti iyyuu har'umallee addunyaan rakkoo guddaa keessa galtee waan gootu wallaalteef furmaata kan ta'uu danda'u ni tokkichi jaalaladha. Jaalaladha. Jaalala kana akkamitti bara kan jedhu dursinee uumaa keenya baruun murteessaadha. Efesoon boqonnaa 5:2 irratti maal jedha? Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatte jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee of kenneera. Akkuma inni nu jaallate isinis immoo maal godhaa? Jaalalatti jiraadhaa jira. Dubbii kana Phaawulos akkeedha. Akkuma inni nu jaallate isinis jaalalatte jiraadhaa. Amma obboloota ko jaalalli dhugaan akkamitti nu keessaa bade? Jaalalli dhugaan akkamitti nu keessaa dhabame? Sababa sagalee Waaqayyoo qorachuu dinnee fi qorachuu hundumatu qorata. Nama baay'ee qorata. Kallattii garaagaraatiin inuma qorata yoo akkam ta'e illee. Sababa maaliitiifidha kan jaalalli Waaqaa nuuf galuu dideef? Seexanni hojiin isaa inni hangafaadha. Jaalala Waaqayyoo nama keessaa balleessuudhaan waan hundumaa balleesse. Jaalala Waaqaa nama keessaa balleessuuf immoo waa'ee uumaa isaatii nama keessaa balleesse. Uumaa isaa akka hin beekneef har'umallee
Har'umallee maal jedhu? Waaqa beekuun hin danda'amu, uumaa kee beekuun hin danda'amu jedhanii waa'ee uumaa ofii akka hin beekneef jaalala nuuf qabaate illee akka hin beekneef danquudhaaf namoonni yeroo baay'ee maal jedhu? Waaqa beekuun hin danda'amu jedhu. Waaqayyoon yoo beekne qofa akka isaa ta'uu dandeenya. Akka isaa ta'uu dandeenya yeroo jiru akka isaa waaqa taane jechuu miti. Akka isaa jaalala qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo isa beekne qofa dhuguma Waaqayyoo akka macaan qulqulluun jedhutti eenyu kan jedhu yoo beekne qofa inni ana jaallate eenyu utuu achirraa gara jaalalaa utuu hin gahin inni ana uume eenyudha? Inni na jaallate eenyudha? Eenyu waaqni ani waaqa jedhee waaqeffadhu kun eenyudha inni? Kan jedhu utuu adda baasee hin beekne jaalala dhugaa beekuu hin danda'u. Calliseema sagadii waaqessi callisima kadhadhu dubbiin jedhamu akkasumaan callisanii deemuudha. Boodarra garuu deemee gara badiisaatti nama geessudha malee waan jireenyatti nama geessu miti. Kanaaf iyyuu waa'ee waaqaa beekuun baay'ee murteessaadha. Waaqayyo eenyu? Waaqayyo inni tokkichi Waaqayyo abbaa irree deebinee dubbachuu kan qabnu yeroo hundumaa amma xumura addunyaa lafaa kanaatti dubbatamuu kan qabu irra deemee lallabamuu kan qabu wangeelli kun Waaqayyo eenyudha? Inni sagadamuu fi qabu inni nuyi beekuu qabnu Waaqayyo tokkichi eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Akkuma ilaalaa turre kaleessa duras ilaalaa turre Waaqayyo tokkichi abbaadha. Isatu ilma tokko qabaa jenne macaan qulqulluun akkasuma jedha. Ilma isaa nuuf jedhee aarsaa godhee dabarsee nuuf kenne. Kanaaf jaalala amma kana ga'uu nu jaallate. Nullee akkuma kana wal jaallachuudhaaf jaalala dhugaa qabaachuudhaaf jalqabarra ilaalleerra, jalqabarratti dubbanneerra. Jalqabarratti maal jennee kaane namni jaalala of keessaa hin qabne biyya Waaqayyo isa keessa jiraachuu hin danda'u waan jedhu hin dhufne. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:16 kan jiru. Namni jaalatti qabamee jiraatus Waaqayyo keessa hin jiraata, Waaqayyo isa keessa hin jiraata. Jaalala dhugaa yoo qabaanne qofa Waaqayyo nu keessa jiraachuu danda'a, nus Waaqayyo keessa jiraachuu dandeenya. Kanaaf Waaqayyo nu keessa jiraachuudhaaf, nullee Waaqayyo keessa jiraachuudhaaf maal gochuu qabna? Jaalala dhugaa beekuu qabna. Jaalala dhugaa beekuuf immoo uumaa keenya beekuun dirqamadha. Dirqamaa fi baay'ee murteessaadha. Tole. Seenaa xumuraa gara xumuraatti yeroo fidu seenaawwan xumuraa kan hin dubbisu. Phaawulos akkas jedhe. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11:1 irratti. Egaa akkuma fakkeenya Kiristoos fudhadhe isinis immoo fakkeenya koo fudhadhaa. Kiristoos lubbuu isaa dabarsee maal godhe? Nuuf kennee jenne. Phaawulos illee jaalala amma kanaa qaba ture. Hiikkaan jaalala waan isaaf galeef. Amma lubbuu isaa namoota kan biroof kennuutti iyyuu. Phaawulos hubannaan isaaf galeera. Ofii isaatii iyyuu amma lubbuu isaa nama kan biraaf warra kan birootiif namoota obboloota kan birootiif kennuutti. Kanaaf maal jedha? Akkuma fakkeenya Kiristoos fudhadhee isinis maal godha? Fakkeenya koo fudhadhaa jedha. Waan hundumaatti waan na yaadattaniif barsiisaa ani isin barsiisetti qabamtanii waan jirtaniif isin nan jaja jedhee dubbata. Nullee maal gochuu qabna? Fakkeenya Kiristoos harkaa qabaatti fakkeenya Kiristoos fudhachuu qabna. Akkuma inni nu jaallatee lubbuu isaa nuuf kenne jaalala sana qabaachuu qabna. Garuu callimnee jaalala kana qabaachuu dandeenyu. Akkasumatti nan jaalladha yookiin jaalala kana qabaachuu hin qaba jechuu dandeenyu. Harkaa qabaatti uumaa keenya beekuu. Cubbuun keenya ilma waaqaa abbaa isaatii akka adda isa baase. Biyya lafaa kanarratti Kiristoos Yesuus yommuu dhufe kan gareemti isaa tokkollee hin jiru. Namni tokkollee kan isa bira dhaabbatu, kan isa gargaaru, kan isa jabeessu. Beela isaa keessatti, dheebuu isaa keessatti, qorumsa isarra ga'e hundumaa keessatti, rakkina lafaa kanaa hundumaa keessatti namni harka isaa qabe tokkollee hin jiru. Bartoonni humti isaallee warri inni isaa jajjabeessaniif gaafa fannifamuuf dhiyaate fudhatee gara Getsemanee deeme isa jajjabeessuu hin dandeenye. Warra kaan yoo dhiifne fira tokko hin qabaanne. Firri isaa tokkoof tokkichi kan isa bira dhaabbachuu dandeenyudha. Abbaa isaa qofa karaa ergamoota isaa isa jajjabeessaa ture qofadha. Utuu abbaa isaa irratti hin hirkanne ta'e utuu
jabina abbaa isaatii irratti hin hirkanne ta'ee cubbuu mo'uu hin danda'u ture. Biyya lafaa kana mo'uu hin danda'u ture. Kanaaf nuuf jedhee abbaan dabarsee qorumsa biyya lafaa kanaa, rakkina biyya lafaa kanaa, dhiphina isaa hundumaatti xumurratti immoo cubbuu keenya hundumaa isarra kaa'e. Jaalalli kuni jaalala sammuu keenyaan oliidha. Kanaaf namni sagalee kana dhaga'u gaaffii tokkoon nama hundumaatiif qaba. Gaaffii tokkoon nama hundumaatiif qaba. Innis Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 akkamitti hubattanii jirtu? Waa'ee waaqummaa irratti barumsa amanaa jirtanii wajjin wal bira qabaa ilaalaatii akkamitti hubattanii jirtu? Yoo Waaqayyo dhuguma qaamaan garaagara sadiidha ta'e eenyutu sin jaallate? Eenyutu sin jaallate? Yoo Waaqayyo qaamaan tokko qofa abbaanis ilmis isuma duwwaadha yoo ta'e Hafuurri Qulqulluunis jedhamus isuma duwwaadha. Tokkuma duwwaatu maqaa kana sadanii waamame yoo ta'e illee abbaan ilma isaa kenne kan jedhu jaalala akkamii agarsiisa? Soo jaalalli dhugaan saba uumaa keenya irraa kaa'annee jirruuf jaalalli dhugaan nu keessa jira, isin keessa jira waan jedhu gaaffii kana hundumaaf nan dhiisa. Gara xumuraatti yommuu an fidu akkas jedha Phaawulos lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 3:5 irratti. Gooftaan garaa keessan gara jaalala Waaqayyoo ittiin nama jaallateetti gara obsa Kiristoos argisiisettis haa qajeelchuudha. Amma dubbii guddaan kanadha. Gooftaan garaa keenya gara jaalala Waaqayyoo ittiin inni nu jaallateetti gara obsa Kiristoos agarsiisettis nuuf haa qajeelchu. Dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa. Ameen. Eebbifamii. Tole, ergaa nu dhufeef guddaa galateeffannaa obboleessaan karaa addaa Waaqayyoo si haa eebbisu jechaati. Amma immoo innumti kadhata nu gochuudhaan sagantaa keenya ammaa walitti qabneetiin jenna. Achumaan namoonni gaafii qabdan, namoonni mariif barbaadan akkuma kanaan dura gochaa turre koomentii jalatti liinkii isaanan kaayaa seentanii keessaan diskees gochuu dandeenya. Kanaan alatti Waaqayyo karaa addaa hundumaa keessan sana eebbisu galgala itti deebina. Ammaaf obboleessi keenya kadhaa nu godhee sagantaa ammaa goolabna. In kadhannaa. Abbaa keenya isa qulqulluu Waaqarra jiraattu karaa addaa gaarii goonii si galateeffanna. Jaalala addaa nuuf qabduuf tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin dabarsitee waa'ee cubbuu keenyaaf cubbuun keenya karaa isaa nurraa fuudhamee karaa ittiin gara kee dhufu nu argannee si wajjin ilma kee wajjinis tokkummaa qabaannee gara jireenya bara baraatti akka seennuuf ilma kee waan nuuf laatteef jaalala sammuu namaan ol ta'e sammuu namaan ol miti nama cubbamaa miti qulqulloota ergamoota kee warra si'a tokkoyyuu cubbuu hin qabne sammuu isaanii iyyuu ol kan ta'e isaan iyyuu yaadanii bira ga'uu kan hin dandeenye jaalala ammana ga'u sana jaallatteef jaalala kanaanis carraaf yeroo kabajaa yeroo eebbifamaa kan akka argannu sagooteef karaa isa qulqulluu ilma kee isa itti toluu isa itti gammaddu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanneef ulfinni guddaan teessoo keerratti siif haa ta'u. Sa'aatii kana dhugaadha waa'een jaalala ati nuuf qabdu jaalala dhugaadha. Seexanni eenyummaa kee ati eenyuun akka taate inni nu jaallate eenyuun akka taate hubannaa waa'ee keetii nu jalaa waan dhokseef jaalalli dhugaan nu keessaa badee namnis akkuma arge wal miidha. Har'a garuu atis kanatti feetu jaalalli ati nuuf qabaatte nu keessatti akka biqilee hundee godhatuufidha. Dubbiin kun sagaleen keenya qulqullaan dhugaadha. Maaloo si gaafannaa dubbii kanaan akka jijjiiramnuuf. Dubbii kanaan ammallee gara jaalala ati nuuf qabaattetti beekuutti yeroo hundumaa guddachuu akka dandeenyuuf. Isa kanaan duraa hundumaa cubbuu keenya Yesuusin ilma keessa nuuf jettee laatte ilaaliitii cubbuu keenya nuuf dhiisii waaqarraa jaalala dhugaa nu barsiisuun fedha kee haa ta'u. Sammuun keenya wallaalummaa
gowwummaa lafaa hundumaatti adda ba'ee dhugaa kee hubannee gad of deebifnee amala ilmi kee Yesuus Kiristoos karaa hundumaa qabaate nullee qabaannee fakkeenya ilma kee shaakallee jireenya bara baraaf akka qophoofnuuf nu gargaari. Sagantaa keenya gara fuulduraattis ammallee qabaachuuf jennu dabarsinee harka keetti dhiibna. Walumaa gala karaa hundumaa yoo to'achuudhaan hunduma sanyii namaa hundumaafuu eebbaa akka ta'uuf walumaa gala hafuura keetiin hunduma keenya geggeessuun fedha kee haa ta'u. Yeroo keenyaaf irratti ulfaadhinu geggeessu maqaa ilma kee isa jaallatamaa Yesuus jedhii Abbaa. Ameen. Ameen. Ameen obboleessi karaa addaan Waaqayyo si haa eebbisu. Warroonni hordofaa turtanis eebbifamaa. Akkuma sila jedhe mariif namoonni eeyyamoota ta'an gara keessaatti seenuu dandeettu. Tamsaasa kallattii addaan kunnaa eebbifamaa.